Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa tamarsi soof caamsi barkum lamaaf 15 godhamteen gareen mootummaa bulchuu jechuun adduwaayin teessoo paarlaamaa Itoophiyaa harka dhibbaa keessa dhibbaan usaamuun addunyaa afaan qabaje. Sadaas barkum lamaaf 15 immoo jechuun turtii ji'oota jaamboot uummati guddaan gaafa Afrikaa falmii maaster pilaan jettu guutuu Oromiyaa keessatti itti qabsiisuun mootummaa sagalee uummata dhibba keessa dhibba argate. Hayeegi filame immoo misirroo jaak jaba muddamsiisuun warrilleen ilmaan Oromoo qaqaalee rasaasaan darabas dhoomerra duuf falmii waggoo tafurii fosoo gargarin citin godhamaa turteen gareen Oromoo bakka bu'uun arcumme tiipelleeffataa turte Dr. Abiy Faalleen qabsoo sabaatii yoo bilisoomanii warri maqaa qabsootiin mana ba'e osoo milkaa'in jaarraa walakka lakkoofsiisilleen akkuma kan qabsoo mataatiin qe'ee deebi. Eegi sunillee duub paarlamaan koonyaaf naannoo biyyattii hundi bakka bu'uun uummata dhaabbataa jedhan warrum duraan dhibbi keessa dhibba argasuu waan taateef seeriin eeyyaman gurrabu warri jedheen tokkolleen hin jiru. Adoo jedhanii waggaan shananeer mootummaa biyyattiitiin paarlamaaf kennam dhumachuun mootummaa maqaa jijjiiram jedhuun aangoo qabateef warri saba qabsoomni jedhulleen filannoo marsjeessootiif walitti qophaa'uu jalqaban. Aramadduuf dhukkubii bara kooroona vaayirasi jedhan cabse seenuun filannoon qaraga'e keessa godhamtii jedha yeroon beekamneef dura seeq. Kan tolchuuf duub mootummaan biltsiginnaa ka Dr. Abiy Ahmad alii dheeraatiin durfaamu filannoo waa'ee seeree eeyyamuuf jedhan keessaa furdhiyeeffachuun sullee keessa dubbii ikkoo seera hoomiin gare siyaasaa irratti kadhiyaattu malee fudhatama argachuun hojii seenaan. Ogeeyyi seera hayyoota wixinneericha keessatti hirmaachuun addureeneer Itoophiyaa kan bocan dabalata ogeeyyiin seera hedduun propoosaal dhiyeeffachuun itti nuzaraa yoo jedhani dubbi hiikko seeraan barbaachifni gar hore seeriiktuutti ergan achitti immoo ogeeyyoo seera sab tokko shantaa yaadaaf ilaalchaan wal fakkaatan affeeranii gorsunuu kennaa jedhaniin hin fakkeessine fakkeeffadha jechuun xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad mormisatti keeyyaad gumiin calalli heer Itoophiyaa waraqata waamichaa akkuma gaggeesse naanaaf ogeeyyooti seera Oromoo waliin taane irreebsaati lama qofrafa barru seera fuul 16 kafalmi jaba akkasumas ilaalcha Oromoo bakka bu'u jengalchine tur garuu yeroo waraqate kun itti galuu qabu yookaan submission deadline dabre jechuun keessa nu baasa harri isaa yaammataniyyuu dubbit gargalchuun mootummaa burjujjeessan ka jedhu ogeessi seeraatiif hayyuu yuunivarsiitii Waashingitaniif le Dr. Enook Gabbisaa erga tiwiitara ka pirezidaantii murtii waliigala Maaza Shannaafi waliin godmaxxansuun dubbi Jawaar fajajjabe cufaa fuduu marii ogeeyyiin seera gameeyyii jedhaman mootummaan affeeramuun irra wal qoraasuu jiran kanaan namooti tokko filannoo yeroon gaggeeffamu qabdii yoo jedhani garii mariif waliigaltee siyaasaa barbaaches kaan immoo mootummaa Dr. Abiy Ahmad cina dhaabbachuun falma jiraachuu isaanii dubbata. Bara pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinnee turetti muummichi ministeer duraanii Mallas Zeenaawii waliin ta'uun barattoota Oromoo adamsa tur jedhamuun barattoota yuunivarsiitii Finfinnee tabar 1990 turaniin jabduu amatamaa katurayyuun falaasama guddaan Profeesar Andrees Sheetee dubbii dhaddachiikko seera tanirra yaad warri mootummaa dhaga'uun feen dhangalaasuu isaatiin mormitootaan faarfamuu jedhe. Weerarri dhibe kooroona vaayirasi filannoo bilisaaf bilisummaa miidiyaa mirkaneessa jedhayyuu yuunivarsiitii Ameerikaatiif gorsaan olaanaan kunneen filannoon biyyaalessa isaati jedhamte takka godhamu qabdi jabeesse mormuun marii kallattii televiziyoonii faanaatiin godhama turtirra mootummaa rifache. Mariin dhaddachiikko seera tunan malla akkuma itti fuftee jirti yaadii murteef gorsa achi dhagaa maal ta'uu danda'a gurqeessuun hordofuu jira. Koreen hojii raawwachiiftuu filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa